Boqonnaa 8 Ijaarsa dhaabbilee walabaa fi ga'umsa qabaniin. Dhalli namaa uumama jireenya isaa keessatti gamtaa uumuudhaan wal deeggaranii waliin jiraachuudhaan beekamu. Gamtoominni uumamus namoota muraasa firooma qaban yookiin namoota waliin beekne hedduu gidduutti ta'uu mala. Dhaabbileen daran hariiroo uumame akkasii jabeessanii utuban ni barbaachisu. Dhaabbileen kunneenis seerota waloo fudhachuun fedhii dhuunfaa seera gamtichaa waliin hin adeemne ofirraa fageessu. Namoonni fedhii dhuunfaa isaanii babal'ifachuuf wayita yaadan namoota biroo waliin hariiroo uummatu. Seerri ittiin bulmaataa isaaniis yaaduma kana keessaa madda. Muuxannoo isaanii dura darbe irraa ka'uun hariiroo fuula duraa jabeeffatu. Seera ittiin bulmaataa isaaniis cimsachaa adeemu. Seerichis wayita waliin hojjetan rakkoowwan mudachuu danda'an haala ittiin dhabamsiisanii fi hojii bu'a qabeessa hojjechuuf kan isaan gargaarudha. Adeemsa kanaanis muuxannoo seera ittiin bulmaataa qopheessuu fi seera qopheessaniif bitamuu irratti dandeettii horachaa adeemu. Seerri ittiin bulmaataa kun adeemsa keessa baramaa dhufuun boca dhaabbatichaa godhachaa waan yeroo fi haalli bakkichaa barbaaduun akkaataa wal simatuun fooyya'aa adeema. Adeemsa seena qabeessa kanatu uumamuu fi guddachaa adeemuu dhaabbilee adda addaatiif ka'umsa kan ta'e. Ijaarsa dhaabbilee adda addaatiin wal qabatee garaagarummaan biyyoota guddatanii fi guddachaa jiran gidduutti mul'atu adda dureedhaan dhimmoota cimina mootummaa biyyattiitiin mirkanaa'uu olaantummaa seeraatiin akkasumas itti gaafatamummaa jiraachuu isaaniitiin wal qabata. Biyyoonni guddatan hanga tokko dhimmoota sadan irrattiyyuu dhaabbilee ga'umsa bulchiinsaa fi dandeettii raawwachiisummaa kan goofatan yoo ta'u, hayyoonni guddachaa jiran garuu madaalliiwwan kanneeniin wayita madaalaman gama hedduudhaan duubatti hafanii jiru. Biyyoonni tokko tokko mootummaa ammayyaawaa qabaatanis aangoon mootummichaa seera biyyattiin waan hin dagaagneef aangoonni muraasni akka barbaadanitti kan falqanii jiraatanii fi sirna bulchiinsaa itti gaafatamummaa hin qabnetu uumama. Biyyoonni tokko tokko immoo mootummaa jabaa fi ammayyaawaa osoo hin qabaatin sirna dimokiraasii olaantummaan seeraa itti mirkanaa'u ijaaruuf waan socho'aniif diddaan uummataa xiqquma wayita uumamu haala salphaatti diddiigamu. Biyyi keenya Itoophiyaan akkuma biyyoota fakkeenya qaroomina taasifamanii ilaalaman kan akka biyyoota Awurooppaa fi Eeshiyaa adeemsa seenaa ijaarsa mootummaalee darbaa dabarsaa dhufaa turanii keessatti mootummaa giddugaleessaa jabaa yoo hundeeffatan illee sirna siyaasaa olaantummaa seeraa fi itti gaafatamummaa guutuu qabu gonfachuu hin dandeenye. Sababii kanaanis tasgabbii siyaasa biyyattii itti fufiinsaan eeggachuu dadhabuun seenaadhaan biyyoota kita ishee ta'an biraa duubatti hafuun hiyyummaa fi duubatti hafummaa keessatti kuftee turte. Addunyaa gubbaatti biyyoota barfatanii misooman keessaa tokko Jaappaan turte. Fakkeenya mootummaa misoomaa guddina ariifachiisaa fide ta'uun kan maqaan ishee hoggayyuu ka'u biyyi Jaappaan kufaatii hamaa yeroo waraana addunyaa lammaffaa ishee mudate keessaa dandamattee guddina siyaasaa fi dinagdee addunyaa ajaa'ibsiisee galmeessuu kan dandeesse dhaabbilee ciccimoo beekumsaa fi dandeettiidhaan ijaaraman uummachuu isheetiin. Kunis Jaappaan muuxannoo biyyoota lixa Awurooppaa irraa argattee fi haala qabatamaa keessa isheetiin wal simsiiftee ijaarsa dhaabbilee ciccimoo biyyoota baha fagoo Eeshiyaa hedduudhaaf fakkeenya ta'uun taa'eera. Yeroo gabaabaa keessatti guddina ajaa'ibaa jedhamee addunyaa guutuu dinqisiisee argamsiisuun biyyoonni beekaman Singapore, Taiwan, Kooriyaa Kibbaa, Maaleeshiyaa fi biyyoonni kibba bahaa Eeshiyaa biroo muuxannoo Jaappaan irraa argatan irraa ka'uun dhaabbilee ciccimoo fi hojmaata sirna bulchiinsaa fooyya'aa ijaarrachuun misooma ariifachiisaa fiduu danda'anii jiru. Karaa biraatiin biyya keenya keessatti waggoota 27 darban muuxannoo biyyoota mootummaa misoomaa fidhachuun faana isaanii hordofna jennus maddi ciminaa fi mallattoo addaa mootummaa misoomaa ittiin beekamu ijaarsi dhaabbilee ga'umsaa fi dandeettii qaban irratti baay'ee laafina qabna. Dhaabbilee mootummaa of harkaa qabnu paartilee fi siyaasa bulchiinsaatiin wal makuun mootummaa wayita jijjiiramu dhaabbilee kanneen diiganii ijaaruu fi jijjiirama hawaas dinagdee waliin dhaabbileenis waan jijjiiramaniif dhaabbileen biroo akka haaraatti mootummaa dadhabaa ofiinuu hin ijaaramneen namoota ga'umsi ogummaa isaanii baay'ee gadi aanaa ta'een akkasumas dhaabbilee dhiibbaa fi harka mootummaa irraa walaba hin taanetu ijaarame. Kanaafuu ijaarsi dhaabbilee walabaa karoora misoomaa fi dhimmoota ijaarsa sirna dimokiraasii keenyaa irraa osoo gargar hin ba'in hojiitti hiikamuu qaba. Wixinee yaadaa kana haala milkaa'ina olaanaa qabuun hojiitti hiikuu yoo dadhabne
dhaabbilee dadhaboo horachuudhaanis sirni bulchiinsa gaarii hin qabne tasgabbii malee jiraachuusaa itti fufaa. Walumaa galatti sirni bulchiinsa gaarii hin qabne akka uumamu kan godhu adda dureedhaan yaadrimee ijaarsa dhaabbilee walabaatiin wanti walitti fidu sababoota lamatu jira. Sababni jalqabaa caasaa firoominaa fi faayidaa dhuunfaa yoo ta'u, inni lammataa rincicummaa dhaabbileetiin. 8.1 rakkoo hidhata firoominaa fi faayidaa dhuunfaan dhufu. Rakkoon dhaabbilee inni guddaan sababa tuuta ogeessota uummataaf tajaajilu kennuuf fedhii hin qabne, ga'umsaa fi naamusa ogummaa kan hin qabne, firoomaa fi hiriyummaadhaan akkasumas faayidaa dhuunfaadhaan kan wal funaanan, faayidaa uummataa caala faayidaa ofii isaaniitiif dursa kan kennaniin kan uumamudha. Qoqqoodinsi hojii beekumsa irratti hundaa'e adeemsa calallii humna namaas ta'e adeemsa lammiilee irratti murtoo dabarsuu keessatti dhaabbilee fedhii dhuunfaa irraa bilisa ta'an hundeessuu fi kanneen hundaa'an cimanii akka fuulaan gochuuf hojii hidhannaa guddaa barbaadudha. Kana milkeessuun hanga hin danda'amnetti faallaa kanaatiin dhaabbileen firoominaan guutamanii fi faayidaa dhuunfaadhaan wal xaxantu uumamaa. Seeraa fi duudhaalee qajeeloon bakka hin jirretti adeemsa hojmaata akkanaa irraa wanti eegamu qaamoleen hawaasaa kamiyyuu rakkoowwan eeraman keessatti kufuun waan hin oolledha. Itti dhiyeenyaan hordoffii cimaa taasisuudhaan toominaa fi itti gaafatamummaa qabaachuudhaan sirna hojmaata gaarii qabxiilee eeraman kanneen bu'uureffate diriirsuun rakkoowwan kanneen ittisuun ni danda'ama. Ardiin Afrikaa sirna bulchiinsaa fi dhaabbilee jiran keessatti rakkoo firoominaa fi faayidaa walxaxii keessatti kuftee jirtudha. Ammaan dura biyya keenyas dabalatee biyyoota Afrikaa biroo hojmaata aadaa firoominaan hojjechuu waan dhiisan fakkaatanis bifa jijjiirrachuun danqaa hojmaata ammayyaa waliin wal sibsiifamee waan dhufeef hidhata faayidaa fi firoominaa ammayyaawaan akka uumamu carraa banee jira. Sirna faayidaa fi firoominaa ammayyaan hojjetu keessatti firoominni yookaan gosoonni aangoota caasaalee hojmaata mootummaa adda addaa keessatti aangoo dabalataa yookiin aangoo iftoomina hin qabnetu kennameefii ture. Yookiin immoo namoota tokko tokkoof caasaa bulchiinsaa aangoo addaa kennutu uumameefii ture. Adeemsa kana fakkaatuun bulchiinsa uummataa keessatti ga'umsa caalaa amanamummaatu hir'ata. Safartuu ijoon dhaabbilee kanneenii bu'a qabeessummaa fi itti fufiinsa qabaachuu, dhaabbileen kunneen jireenya namoota tibba wayii geggeessaa turan bira darbee fulla'uudhaan geggeeffamaa jiraachuu akkasumas guddachaa jiraachuu fi jiraachuu dhabuu isaaniiti. Namoonni dhaabbilee bocuu keessatti gahee olaanaa kan qaban ta'us dhaabbileen haalaan guddatan jiraachuu namoota dhaabbaticha hooggananii bira darbee caasaa fi sirna fullaa qabaachuu qaba. Kana malees sirna hojmaata namoota haaraa ga'umsa ogummaa fi dandeettii olaanaa qaban calalachuun fiduu fi yeroo yerootti leenjii kennuu dandeessisu qabaachuu qaba. 8.2 rakkoo rincicummaa dhaabbileetiin dhufu. Rakkoowwan ijaarsaa dhaabbilee inni biroo rincicummaa dhaabbileetiin. Gama dinagdee fi seektoroota biyyattii birootiin saffisni biyyattiin ittiin guddachaa jirtuu fi dhiyeessiin tajaajila hawaasummaa isheerraa eeggamu waliin simu. Hojmaata jijjiirama waliin hin adeemne, hojmaata bulchiinsa mootummaa burjaajaa fi qaawwa bal'aa qabutu uumama. Rincicummaa dhaabbilee jechuun kanadha. Rincicummaan dhaabbilee guddina ijaarsa dhaabbilee dammaqina uummataa waliin wal bira qabnee yoo ilaallu yeroo baay'ee rakkoo hawaasa boodatti hafaa keessatti uumamudha. Magaalaawwan saffinaan guddachuun, barnoonni babal'achuun, misoomni industirii fi dhaabbileen miidiyaa babal'achuunii fi jijjiirama hawaasummaa adda addaa saffisaan yeroo uumaman dammaqina siyaasaa fi babal'achuu gaaffilee siyaasaa fi dinagdeetiif sababoota jajjaboodha. Haalli kun wayita uumamu dhaabbileen siyaasaa ammaan dura fudhatamaa fi dandeettii qaban dadhabaatti adeemu. Akkasumas dandeettiin gaaffilee haaraa keessummeessuu isaanii laafaa adeemuun jeequmsa siyaasa haaraatiif haala mijataa uumaa deema. Gabaabumatti dinagdeen biyyoonni qabanii fi tajaajilli hawaasni isaanirraa eegu siyaasaa fi dhaabbilee jiran waliin wal simatee haala wal madaaluun guddachuu yoo baate bu'aan isaa mootummaa dadhabaa uumuu ta'a. Sababiin dhaabbileen hundeeffamaniif rakkinoota uumamaa yookiin hawaasummaa yeroo wayii bakka wayiitti mudatan irraa ittiin baraaruufidha.
dhaabbileen tokkicha erga uumamanii booda carraa jabaatanii turuu ni qabu. Haa ta'u malee dhaabbileen dambiiwwan jaboo fi murtoowwan hawaasummaa hojmaata baramaa fi deeggarsa qabiyyeewwan qorqalbii birootiin akka of danda'anii dhaabbatan waan ta'aniif salphaadhumatti jijjiiramuu hin danda'an. Fedhiin dhaabbilee tiksanii tursiisuu jiraachuu dhaabbatichaa tiksanii tursiisuu waliin wal qabata. Kanaafuu taateewwan haaraa waliin wal simatee akka fuulla'u seerota dhaabbatichaa duraan turanii fi dambiiwwan hojmaataa jiran jijjiiruuf wantoonni dirqisiisan haalonni haaraa yoo uumaman irra deddeebiidhaan sakatta'amee waliigalteedhaan irratti mari'atamee jijjiiramuu qaba. Yeroo tokko tokko waa jijjiiruuf yaaluun tasgabbii hawaasaa irratti sadarkaa balaa fiduurra ga'uu danda'a. Haalli dhaabbilee uumuu yookiin bakka biroo irraa ergifachuuf nu dirqisiisan dhabamanii haalonni haarawaan yeroon itti uumaman ni jiru. Yeroo kana dhaabbilee dura turan rincicummaadhaan qabatee itti fufuuf yaaliin wayita godhamu dhaabbilee haarawaa dhufan wajjin saffisaan wal simachuun rakkisaa ta'a. Hawaasichi haalli dura ture yeroo jijjiiramu haalli dhaabbilee jiranis of jijjiiree waan yeroon barbaaduun wal simatee fi wal unatee walitti firoomee akka jijjiiramu gochuu yoo dadhabe mootummaa dadhabaatu biyyattiif uumama. Amalli rincicummaa dhaabbilee dura turan tiksanii tursiisuu dhaabbilee moofaa yeroo faana hin deemne baannee akka gatantarru gochuu caalayyuu kufaatii itti deemnu akka hin argine ija nu qabee allayyaa nu gataa. Rakkoo rincicummaa dhaabbilee hambisuuf hoogganaa dursee dammaqee rakkoowwan kanneen fagootti arguu danda'u kan jijjiirama hawaas dinagdee diriirsee raaguudhaan hojjechuu danda'u ogeessota ga'umsa qabanii fi hojmaata ammayyaawaa uumuu nu barbaachisa. Laafinaa fi nuffii haaromsa biyyaa keessaa bahuu. Mootummaa cimaa fi bulchiinsa gaarii uummachuudhaaf hojiiwwan haaromsi ijaarsa dhaabbilee baay'ee barbaachisu. Haaromsichis bu'aawwan gaarii ammaan dura caasaawwan mootummaa keessa hin turre argachuu, iddoowwan hojiin mootummaa itti hojjetaman keessatti ilaalchaawwan hojmaataawwan ijaarsaawwanii fi adeemsaawwan armaan dura turan haala karoorfamee fi qindoomina qabuun waan haaraadhaan bakka buusuuf meeshaa qabsoo fi warraaqsa jijjiiramaati. Mootummaa fi dhaabbileen humna raawwachiisummaa cimaa qaban yeroo uumaman ogeessota ga'umsaa fi naamusa gaarii akkasumas tarkaanfiiwwan fudhatuuf miira itti gaafatamummaa qabutu uumama. Kana malees hawaasa dhimma mootummaa irratti dammaqinaan hirmaatutu uumama. Qaamoleen hundinuu olaantummaa seeraatti amananii kan socho'anii fi bulchiinsi gaariin kan itti mirkanaa'e sirna siyaasaa fi dinagdeetu ijaarama. Dhimmi biraa darbamuu hin qabne kan biroo fooyya'insa siviil sarvizii gochuun rakkoowwan gamanaan jiran hambisuudha. Biyya keenya keessatti waggoota 12 oliif haaromsi siviil sarvizii adeemsifamaa turanii. Hunda ta'uu baatanis jijjiirama bu'uuraa kan hin fidnee fi kan maseenani jechuu ni dandeenya. Inumaayyuu baay'ina haaromsaa walitti fufiinsaa fi tokko gatanii isa biraa kaasuudhaan rakkoowwan wal qabatan irraa kan ka'e siviil sarvizii ta'ee uummanni biyya keenyaa hundi balaa rakkoowwan haaromsi baatee deemuuf saaxilamuu danda'eera. Waa'ee sagantaa fi meeshaa haaromsa haaraa dhaabbilee uummanni dhaga'uufis ta'e fudhachuuf haalli itti suruuf jedhee jibbe uumameera. Haaromsa ijaarsa dhaabbilee milkeessuuf sadarkaa biyyaalessaatti warraaqsa haaromsaa biroo uumuun matuma isaatiin rakkisaa fi bu'aan isaas shakkisiisaadha. Biyyoota tokko tokko keessatti haalli kun kan hojjete ta'ullee tokko isa biraa hordofee dhufuudhaan paakeejiin haaromsaa hojiitti hiikamuuf yaalamanii fi garuu bu'a dhabeessa ta'an kanneen akka jijjiirama bu'uura hojmaataa, madaallii bu'aa hojii irratti xiyyeeffate, bu'uura ijaarsa jijjiiramaa, kaayizanii, deliverolojii fi kan kana fakkaatan armaan dura yaalamanii waan kufaniif fedhiiwwan siviil sarviziin sagantaa jijjiirama biyyattiif qabatee deemu adocheera. Qorichi osoo jijjiirama hin fidiin irra deddeebiin fudhatame dhibee sanaan akkuma walitti madaqu sanam siviil sarviziinis akkasuma ta'eera. Haaromsi siviil sarvizii dhufan hundi baanarii, tiishartii, qoobii, durgoo walga'ii fi dhaadannoo yookiin ibsa ejjennoo bira darbee hojii hojjetama jedhee namni yaadu hin jiru. Fiigichi taasifamus jijjiiramuuf osoo hin taane waan gumaachan irraa waa butachuufidha.
Kanaafuu paakkeejjii haaromsaa haarawaa boca biyyoolessaa horatee caalaatti haala faffaca'aa ta'een haaromsa seektaraaf xiyyeeffannoo addaa kennu. Fiigichi taasifamus jijjiiramuuf osoo hin taane waan gumaachan irraa waa butachuufidha. Kanaafuu paakkeejjii haaromsaa haarawaa boca biyyoolessaa horate caalaatti haala faffaca'aa ta'een haaromsa seektarichaaf xiyyeeffannoo addaa kennu beekumsaan geggeeffamuu fi fedhii seektarichaa bu'uureffatetu bu'a qabeessa ta'a. Tooftaa fi tarsiimoo milkaa'ina haaromsaa ergamaa fi seektara ijaarsa dhaabbilee irratti xiyyeeffate akkanaa kun adda dureedhaan kan murtaa'u yoo dhaabbilee kanneen keessa humni jijjiiramaa ga'umsa olaanaa horatan jiraatanidha.